to be honest, great credit organizers unity Oromoo edda tokkotti fiduu keessatti akkuma irreecha jarreen kana yaaddanii kana dalagdan liiltii amma jirtu embeekuu raachee others associated team guddaa galatoomaa guddaa ulfaadhaa kabajamaa jechuun barbaada. Wanna baay'ee cimaa ta'ee wanna kanaa kun ittillee fufuu qaba. Regardless of any political ideology, amantii yookaan aadaa keenyallee adda addaan otoo waliin qoodiin edda tokkotti fidamee irreechi tokkummaadha. Irreecha sana sababa godhachuutiin ummati Oromoo tokko ta'a. Ummati Oromoo yaadisaa gara tokkotti dhufa. Falmiileen adda addaa jiraachuu malanii individualist yeroo yaannu garuu inni kun tokko nu godha. Platformiin akka kanaa is very important, crucial. Iddootti Oromoon yaada wal jijjiiruu distance beerarii miti. Fageenya irra taa'ee Oromoon yerootti yaada isaa wal jijjiiruu gammachuusaa ibsatu hawwiisaa ibsatu Oromoon maal akka ta'u iddootti mari'atu. Platformii akka kanaa miidiyaa akka kanaa argachuu ilaaluu kan nawwasiisu hin jiru jechuudha. Ani maal jedheen barreessee yeroo isheen ibsitu kan argu kootti baay'een gammadaan jedhe. Because miidiyaa kanarratti yoo ilaaltanitu ta'e waa baay'ee wal boccaa yeroo yaadaan namni baay'eetti waliin gallee wal miidhuu arrabaan wal arrabsuu maal kan argaa turre. Guyyaa har'aa from very beginning I was there inside. Wanna baay'ee namatti tolu unity kan qabu kan baay'ee dammaqu irreecha kan jechisiisu yaadulleen illee yeroo burqan sabni keenya sabni bal'aa nama 3,000 wayi ilaalaallee ture. Yeroo kana ilaalan kana caalaa kan nama gammachiisu jedhanii yaadu. Na baay'ee namatti tola baay'ee ulfaadha galatoomaan jedha organizerii. Ittaanee irreechi galataan kan jalqabu ittaanee hariiroon uummata Oromoo gidduu jirullee kan bal'isu galata uumaasaa yeroo gannaarraa gara birraatti yaa Rabbi yaa Waaqi barana dabarsite jedhee yeroo itti galateeffatu galata qaba of keessaa. Lammata hariiroon uummata Oromoo duudhaan aadaan uummata Oromoo bakka tokkotti yerootti walitti qabamanii aadaa walirraa baratan walirraa qooddatan ta'uusaallee asumaan beekuu qabna. Sadaffaan hariiroo hawaasummaa hammatu uummata Oromoo hawaasummaa saba bal'aa uummata Itoophiyaaf uummata Afrikaa bal'aa kana kan walitti fiduu danda'u ayyaana guddaa Oromoon qabu keessaa kan Oromoon kabaju keessaa isa guddaa isa tokkodha jechuudha. So isa kanallee jarreen ta'anii dhaggeeffatan kan akka baran akka hubatan. It's not something religious only, it's not something that culture only, integrated ta'eeti seasonillee of keessatti kan qabatu. Bara gannarraa gara birraatti yaa Rabbi bagana baasti jedhee Oromoon seasonii fi aadaa walitti qabsiisee seasonii fi uumama walitti qabsiisee bakka isaa diffaayin godhee yeroo isaa yeroo kam ta'u akka qabu ilaalaa saba kana yaadee duudhaa kana keessatti hammatee akka kanaatti akka kabajamu kan godhe yaada duudhaa kana yeroo darbe 1000 waggaa 1000 dura wanti kun kan dalagame salphaa miti jechuudha. Dhaloonni ammaa kana babal'isee fuulduratti deemsisuu maskiin sila kaaste aadaa adda addaa aadaa godinaalee Oromiyaa keessa jiran hunda iddoo tokkotti kan sassaabu. Kun immoo waa walirraa kan baran waa walirraa kan barannee gara fuulduraatti kan deemnu even political ideology keenya iddootti bocamu iddootti caalmaatti walitti dhufu iddootti tokkummaan Oromoo bal'atu waan ta'eef kana baree uummanni Oromoo bal'aan distaansiin otoo itti beerariin ta'in bakka jirutti ayyaana isaasa guddaa kana kabajuu qabadanii yaada. Baga geessanii ulfaadhaa kabajamaa carraa kana waan lannaaltaniif warreen jala jiraree haruma kanaan kabaju jennee abdii qabna. Har'a jalqaba saatii gaaborutti fufaa ittaanitti fufaa sanbanni guddaan illee akkasuma jira jechuudha. So miidiyaan keessan egaan beeknu boru konsertiin jira dheeraa somewhere raacheenii zan gaafa Saturday illee Infeewara Finfinneeti sanbanni Bishooftuu ta'a. So jarreen kana kabajaa jiran baay'ee gammaduu qabanii waggaarraa waggaatti waan hundi dabalaa waan deemeeraa jeen sila kaaseera dabalaa deemeeraa boci isaa sirrachaa waan hundi isaa sirrachaa deemeeraa. So generically kan
uummata bal'aatti dhalootatti wanna kana dabarsinee darbuudha inni guddaalina galatoomaa guddaa kan akka kanaa yoo godhamu dhaloonni jalaa immoo kan argeeti guddachaa deema yoo dhufiillee gochuu dadhabnee dhalootatti guddisnaa jedhe Hacaaluun. So itti guddisuudha mucattiin ammaa boontuu sabboontuu yoo argitan ta'e she articulated everything very well. Kan isheen shubbistullee walloollee kan isheen dalagaa turte mucaa xiqqattii kana kan isheen goote irraa baay'ee hubanna baay'ee barraa otoo carraasaa argattee haasofsiise ta'e baay'ee haasofti mucattiin hin beekti akkasumatti beekama ogummaa yookaan beekumsa wayii akka isheen qabdu dubbisuu wayiillee akka isheen qabdu ani irraa hubadheera hundi keenya baga geessanii jedha thank you nanneeres dhiifatamu.